نقولي نأومو إساتي توكو خانا كلما فاراتي دنيا خنرتي نما قولي نأومو إساتي كلما فاراتي نما كوري دانغانا تدبري أكمل دانغانا تدبري ججرا براتين أوف ميسات الربين دبتيتي ربين حمتك جبري تشاهي ميروجا أفان إساتي حمتك ربين جبري تشاهي ميروجا آتي أسيني مو فتنا في واحد دوران نميره دانغانا تدبراجر صدفة جبروتا مخلوق أو في أومن نرت بباس مال جدا حديث القدسي خيستي حديث القدسي يروجن وما أنا نساء ربي براد دبتمي لفظي إن النبي محمد براد دبتمي مين إيه بركاسي لال أنا لال مال جي إني حرمت الظلم جل ربي ظلمي أو فمسرته حرام قديتي إيجانا إسن رت اللي حرام قديتن جرا ولهم ميدنا ولهم ظلمنا راجع جيسه دانغا ولتي هندبرنا ربين جري حديث سسانكس أو في قوتش خنا دبته قوتش خنا راوتي حق أنا ظلم أنا ميد أكمين سينج أشرت والله تيرا ما شرسارا جرار مرد حمزة كون خنا سرانكت جام براتين ريبورتي دامتي والله وان فيتو تنس ولي وني غنا ولا سوشيال ميديا دا بكت ورغيني سينكم نو باخي يقالي بكت ورغيني سينكم والله ارر خاسي انا مي سوشيال ميديا خنا رتيون اگر تنتاتن اچ ايميتاي جيرادن ابا يقالي في تننينت Tole mamma bene. Wayin si gaafadha gaafii sadiin si gaafadha Habibi. Dhaggeessa. Indaga. Siifillee ni mugaani beeyta amma gaafiin takkaffaa ati rabbiin dhalatee du'e jechuun sirraa gabbuuteetuma jechaa jirta. Rabbiin dhalateeti du'ee jechuun jirta bare ani kiristaana ta'e jechuun. Ani waan dhalachuutii fi dhalachuu barka rabbii ati itti amantii rabbii anaa fi ati itti aman rabbiin ani itti amanee gabbaraa tureetiitu na zollomeen siin jedhe obboleesso. Maal taate isaa? Hayi dhaggeeffadhu anaan waa'ee du'ee fi kanuma du'ee san naa wayyinaan isuma san naa wayyinaan siin jamzaa marataa dhagaa wayyi. Kanumaatiin jettuun san dhaggeeffadhu isuma san tura naa wayyaan siin jee amma qoyaa abbaan fedhe faman shaa falyuumum waman shaa falyakfur inni jirti moo hin jirtu. Lakki mirga qabda maamma bayaan mirga qabda. Garummaa. Barani wanta akkasiin hin jenne bar. Kunola wala yadhlimu rabbuka ahada la wala yadhlimu rabbuka la ahada kuno afaanuma rabbi hamma ofin jedhe rabbiin hin miidhu nama tokkollee rabbiin kan kee nama tokkollee hin zollomu jaati ani fi nama na uume nama na godhee na uumuun sun na zollome lammaffaa ana fattanuun ana hadeedu yeroo hunda mommokkortii anarra gaggeessuun zulmiidhaan narratti raawwate. Sadaffaa gabroota makluuqa ofiin uumeen fidee narratti raawwachiisuu saniin na zollome waa sadiin kanaan rabbummaa isaadhaa shakkee irraa as deebi'een siin jedhe. Nabi Muhammad gandarraa ari'aniite gandarraa si ari'anii maamma bayan. Nabi Muhammad gandarraa ari'aniiti gandarraa si ari'anii. Nabi Muhammad dhagaan cafaqanii ati dhagaan si cafaqanii. Alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muhammad dhagaa ati Bilaal irra miidhamte maamma bayan Bilaal irra miidhamte. Hamzaan nani dhageessa.
Eenin dhagaa. Nani dhageessa. Nani dhageessaa Dhagee qaceellotti anaatiin barbaanni siin jedha obboleessa kiyya maal taate isa wayi maal taate Okay. Hayyee jara si jala jiruu fi jara na jala jiruuf illee wayin dhaama. Obboleeyya warri na dhagayaa jirtan. Rabbi quraana keessatti kana jedha. Walaa tasubbu alladhiina yadcuuna min duunillaahi. akkana Arrabumahu rabbiin haram godhee jira namarratti. Nama islaamaa arrabsuu dhiisaa nama islaaman tahiniiwun arrabsinaa jedha. Yaaboo mee rabbi sodaadhaa. Aboo rabbuma keessan ka isin uume sodaadhaa naman arrabsinaa. Aboo ta'a bani aadam nagee isinirraa haa harkatu jara amma keenya. nagaan naa tura Hamza nagaan naa turaadha akkas